isinin kadhadha waan tokko mataa keessaa baafadha. Wanni nagayaan dhufu hin jiru. Wanni dhufu dhumne ajjeefne malee hin dhufu. Diignu malee sirnatti waa lama barbaada biyyattii san keessatti Oromoon. Sirni sun diigamu malee hin dhufu. Maaliif? Because the nature of the Oromo question is very important. Gaafiin Oromoo gaafii bittillee naa kennaatii miti. Gaafiin Oromoo erbeen isinirra teettantuun teenyaa irraa nuu ka'aadha. It is a structural question. Namicha san siree san irraa kaasuuf irraa darbuun dirqama irraan ka'u inni irraa naasiqii hin ta'u. Tokko sirna san diiguu ka barbaachisu. Sirni sun diigamuu qaba. Sirni mootummaa sanii humnaan diigamuu qaba. Dhufe itti haasa'ee Jawaar Prime Minister godhan haa jennu. Right? Jawaar Prime Minister yoo godhani sireen irra taa'u waraana isaaniiti. Dura maal godha? Itamaajoor Shumirraayi baacaa fi kana kaa'u eegala. Gaafas mataa dhanii si buusan jechuudha. Waraana isaanii san diiguu qabna jechuudha. Waraana isaanii diiguuf immoo waraana keenya qabaachuu qabna. Diiguufuu duruma. Eega diine immoo biitti takka mariin hin bultu humnaan bulti. Lafee isii barbaachisaa. Lafeen sun immoo qabaachuu qabna jechuudha dursinee kanaan deemuun hedduu barbaachisaadha. Osoo inni afaan hin qabne fixadhe.